السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو تاف جالتمتو هردفتو تخنيك أقالي خنبية خيسا في خنبية ألاجر تنبرت خيسنو أكسما خان سبان تكوتاني خان أمانتينيس تكوتاني هنتي خيسنو بكو جيتنيتي نجيني خيا في سلام النخيا خان أونير برك بك جيتنيتي إسين هاك كابو إسين جتا guyyaa irraa sagantaa teenya sagantaa hawwiin eeggachaa turtan sagantaa namoonni baay'een akka ajaa'ibaatti eeggachuu jirru sagantaa gaafii deebii obboleessa keenya hojii isiniif qabannee dhufneetiin hin jirra. Kanaaf gaa akka obsaan nu eeggattan gamanumaan isin afeerra akka jaalalaan fiidiyoo teenya tana gadi tokko malee bashannanaan kokkoblaa nu wajjin daawwattan isin afeerra. Jalqaba irratti gaa namoonni channel keenya faariyaa taatan channel keenya subscribe gootanii maatii teenya akka taatan isin gaafanna. Kanneen immoo maatii teenya taatanii jirtan viidiyoo teenya like godhuudhaan akka jalqabdan akkasuma shares nuuf kanuuf gootan isin gaafanna. Kanaaf gaa jalqaba irratti obboleessa keenya eegaan gadi jennee obboleessa keenya salaamtaa isiniin jedhee gara qophii teenya dabaran isiniin jaa meegaa salaamtaa isin irratti haa salaammatu gara isaanii isin dabarsa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردوتا تقنيا أكمل تبلسه يجرنا لا تجوا غلطومي. أيه. باي غلطومي نسنجا. أكمل قبلسه نيجي أكمل سكنتا مدروا هذا كجيزنتي. وتي سر سر يا منطقة في ديبي. إسنين بدي أني دونه. سنيفو مغاق يلنا بيدني أني لين إسنين بيجادي هذا. سنيفو إيجان سلام تاسني كجي فديو ده. خرّت مراتي أنا. تمان غيرك أبي دبرجتشو. Ajeega gaafii fi deebisaan teenya gaataa guyyaa irraan tanaatis waa'ee nabiyyoota ni qabdi akkasuma tan rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam ifkeessa ni qabdi. Kanaaf gaa isinis koomentii irratti gaafii guutuu akka deebistanii isin jenna. Kanaaf gaa obboleessa keenya kabajamaa taatee akkasuma nuuf hayyamaa taates erkatu baay'ee galatoom isin jenna. Jalqaba irratti gaafiin teenya ta'arraan tan akkana jetti. Namni addunyaa tanarratti jalqaba qalamaan barreessuu fayyadame nabiyyoota keessaa eenyu sun jetti filannoo qabdi. Filannoon aan nabi Adam jetti. Filannoon baan nabi Allahi Nuh. Filannoon caan nabi Idris. Filannoon daan nabi Ciisaa jetti. filannoo caa yookaan siidha fakkaata. Maashaa Allah tabaarakallah. Jazaakumullahu khairaa. Deebisee jira filannoo siidha. Namni addunyaa tanarra jalqaba qalamaan fayyadamee qalamaan waa barreesse Nabi Idris isinis gaa akka jettan abdiin qaba. Gara gaafii lamaffaatti barra. Gaafii lamaffaa akkanatti. Haqni namni musliimaa obboleessii musliimaa jechuudha walirraa qabu meeqa jetti? Haqni namni musliimaa walirraa qabu shan fakkaata. Ayyee si fakkaatamu shan. Shan falake. Qabxii teenya guutuu argachuudhaaf dhibbaa dhibbatti deebisuu qabda. Itti amanuu qabda. Shanan irraa meeqa gaafiin teenya illee meequma jetti. Shanan irraa hanga taate yookaan jechuudha isi qabxii lamaaf siti tabeetu mee nuti. Ayyee hundallee mu baadhe takka ni yaadadha. Amma waan ni yaadadha waan takka yaamisa namni musliimaa tokko. Oggaa inni siyaame yaamsisan owwaachuu jinaazaa jala deemu salaamtaa namni musliimaa tokko oggaa siin jee salaamtaa san jala sirriitti kaastee salaamtaa san jala deebisu kana kanaan yaadadha amma yaadadha. Jazakallahu khayra wa ahsana al-jazaa sin jenna. Baga nuti ta'e qabxii hafsan daawwattoonni keenya itti guutuu qabanii jira. Gaafiin itti aantu akkam jetti? Gaafiin itti aantu akkana jetti. Haati Rasuula sallallahu alaihi wasallam gaafa isaa umrii waggaa meeqaati irraa akhiramte yookaan gara biyya akhiraa gara mana dhugaasan irra deemte jetti. Filannoon aan akkanatti gaafa garaa haadhaa keessa jiru jetti. Filannoon baan amata 5 jetti. Filannoon caan waggaa 6 jetti. Filannoon daan waggaa 4 jetti. Si yookaan caala na fakkaata. Si bakka caa waggaa ja'a. Maasha Allah tabaarakallah jazaakumullahu khayra. Filannoon siidha. Gaafa isaa waggaa meeqaati deemte? Waggaa ja'a. Waggaa ja'a deemte. Isinis gaa akka kana jettanii deebistan shakki takka illee hin qabu. Kanaaf gaa obboleessa keenya guyyaa irraan tana gaafii lama gaafannee ilhaan gaammaatti lama deebisee jira. Gara gaafii sadaffaa dabarra. Gaafii sadaffaa kanatti. رسول الله صلى الله عليه وسلم قافة كتيجا فود عمر نساء وقامك
فلانو أنا قدي كانت نديسو أيه سيمين قول فلانو أنا قدي رسول الله قال كديجا في عمر النساء وقاميكا فلنون أن وقا ديدم بان ديدم مشان كان صدم مشان دان أبرتم بارنا با يقام بي ديدم وقا ديدم شانيتي قديا بودي لأنه با جت ما شاء الله تبارك الله جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء جنة إلى أن قام ما قافز دي بسجرة الحمد لله الحمد لله على كل السنين لين قا يو وري دي بسجرة وري أركتشا جرتان الحمد لله جتشو سنرت الأجراتو خناف قا قرا قافي إنت أنتو دبر الناس قافي إنت أنتو كنيتي قافي أفرفان هاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان يسي إنو جامتي عليه السلام والسلام مكان سي آمنة انت الوهاب جامتي آمنة انت لوهب ايه آمنة انت لوهب اينيوتي نيتشو نوفونين ديسا دو شوف دو آمنة انت الوهاب خنافقا انقو تتم بغان أتمو ما شاء الله تبارك الله جزاكم الله خيرا سنجنا قرومو نما إسلاما وانتا تيف هيرنون كنيا محمد وانتا تيف سلاك شوفون قبطل اتشفتو قبضي هذا أكما أماتي اتشفتو سنتي يسالي اتشفتو سرتي هجرات إن شاء الله تيجي هذا نخيني لنا كسبان سنجا قرقا قافي اتي أنتو دبر قافين اتي أنتو كنجتي قافي ميكا فارجرة قافي شنا فارجر قافي شنا فارا أكنيتي namni tokko eega du'ee kaafame maal faatu isa eeggataa jetti filannoodha aan hisaaba baan mizaana caan siraata daan aafii baa een hunduu deebideetti اين كنتي eedha maasha allah tabaaraka allah jazaakum allahu khayra deebisee jira arkatee jira ان شاء الله ان شاء الله ايه gaafin itti antu masakanetti gaafin teenyatan jechuudha jahaffaadha akkanetti soomanni eessatti karaa godhame filannoo sibiin godha soomanni eessatti karaa godhame tan jechuudhaaf filannoon aan madiinaa baan makka caan habashaa daan deebiin hin jiru بي مدينة بدي ديبين biimiti walda wangoristee jirtaa biimiti مدينة saniifi asi dongortee jirtaa madiinaan aarra jirti gaafii tana walumaa galattu اي hin arkanne jechi isiin aarra jirti madiinaan ati biyyetti برا مزا يجاني لالي ولا أتينا قافتي نلا والفا كاتي وانت عارف سلاجانا كره سلام فكني بلا برد جرتي جانا كره وانين بياكم جتة وين دا واجد سانيفو سلانا آخر نتيجة فلا dhabdee jirta يا تو daawwattuun illee sirra murteessu jira tana dhabdee jirta gara gaafiitti antu dabarra gaafiin gaa irraa dhumaatan guyyaa irraa ta'e qabannee dhufne akkaneetti rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam akkuma nama kaanitti akkuma keenya jechuudha du'uu isaa quraana keessatti suuraatam keessatti dubbatamte jetti filannoo qabdi filannoon aan baqaraa filannoon baan faatihaa filannoon caan suuratu zumar filannoon daan suuratul ghaafir سورة الزمر ما شاء الله تبارك الله جزاكم الله خيرا سورة الزمر جتشولا سورة الزمر جتشو خيستي ربي سبحانه وتعالى نبي محمد سكوم خينيا دو إيش خيست القرآن بتجرا قرآن سن آيات سن يادتا هذا كسا ياد الدولة إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تبعثون جه خنافقة دعوتوتا في خبجمتوتا في جالتمتوتا خين قبين كينيا خان غويا الرايسين قبني دفنه خان لانغا ماتي ندعوتشانو هورتفاتورتان خنا فكاتا غا اوبليس خنياس غا في ديبيتي ني تشالنجي ولا غونه خيستي تنا فكاتي تي اسا وجين غونه ديبيسي جرا نوتيس غا اسنيس ابشر سغندان تنجا سغنتا تورباني ديمو جرتو اكا هوردفتني بكم سغرغدا رافرتان akkasuma gaa namoonni yeroo jalqabaatiif gara keenya maatii keenyaa dhuftan sabskiraayib godhuudhaan akka chaanala keenya dabalamtan viidiyoo teenya immoo laayikii godhuudhaan akkuma jalqabarratti isin jenne akka jalqabdan sheer godhaa waliidhaaf daddabarsaa obboleessan keessaniif qoqqoodaa ilaa hanga torbaan dhufutti maaliin ka walitti deebinuta sagantaa buhaartii
sagantaa bohaartii akkanaati jechuudha hanga walitti deebinutti fiidiyoo teenya waan wajji daawwattaniif galatooma jazaakumullahu khairaa wa ahsanal jazaadha nagi walitti dhaammachuudhaaf wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh baay baay isin jaalan hanga torbaan dhufuutti